Bakka jirtan marattuu nageenyi keenya isin haqa qaba. Akkam jirtu nagaa keessanii hordoftoonni Oro Art Show. Kun qophii Oro Art Showtiin seenessa isin bira ga'udha. Gootota Oromoo yookiin Itoophiyaa qofa osoo hin ta'in gootota Afrikaa fi addunyaa jedhamanii kan waamaman hedduun sirnoota nafxanyaa keessatti dagatamanii hafanii turan. Koloneel Abdiisaa Agaa haaluma kanaan Oromoota dagataman keessaa tokkoo fi isa duraati. Siidaan yaadannoo tokko yookaan addabaabaayii tokko maqaa isaatiin Finfinnee keessatti moggaasuu dhabuun yaaduma gararraatti himame dhugoomsa. Koloneel Abdiisaa Agaa waxabajji 2 bara 1911 akka lakkoofsa Habashaa godina Wallagga Lixaa aanaa Najjoo Kidaana Meerat iddoo jedhamutti abbaa isaa Baashaa Abbaa Fodee fi haadha isaa Aadde Shaakkannee Caakkaa irraa dhalate. Bara 1918 Najjootti mana barumsaa Abbaa Gabra Maaram seenee afaan Amaaraa dubbachuu, dubbisuu fi barreessuu barate. Bara 1920 mana barnoota misiyoonii Najjootti afaan Ingilizii akka barate seenaa isaarraa ni hubatama. Sababa abbaan isaa Finfinneetti hidhameef gara Finfinnee akka dhufee fi abbaan isaallee du'aan waan adabameef gara Najjoo osoo hin deebi'in Finfinneetti hafe. Umuriin isaa waggaa 14 yennaa guute bara 1925 akka lakkoofsa Habashaa mana barnoota waraanaa Hoolataa Gannat seenee leenjii waraanaa xumuree ajajaa 10 ta'es eebbifame. Sadarkaa ajajaa 50 irra gaafa jiru Xaaliyaaniin qaanii waraana Adawaa irratti ishee qaqqabe haaloo ba'uuf qophii baroota dheeraan booda gaafa biyya weerartu gootota akka isaa waliin weerara Xaaliyaanii karaa Naqamtee qolachuuf Finfinneedhaa garas qajeelanii. Xaaliyaaniinis buufata ishee Boonayyaatti godhattee waan turteef buufata kana irratti haleellaa qaqqabsiisanii xiyyaarota 5 gubanii takka kaatee jalaa miliqxe. Injifannoo buufata Boonayyaatti erga goonfatanii booda weerartoota Xaaliyaanii gimbii jiran waraanuuf deemanii lola cimaan eegateen booda Abdiisaan rukutame madaa'e. Akka yaalamuuf Jimmaatti gaafa geeffamuufis Xaaliyaanonni quba qabu turani. Kanaafis baandota isaanii mana yaalaa keessa turanitti Xaaliyaanonni himatanii Abdiisaan iccitiin yaalaaf gara Finfinnee akka deemu ta'e. Riifeeriin barreeffamee fi Abdiisaan yaalamuuf gara Finfinnee deeme. Abdiisaan yaala isaa fixatee gaafa ba'us eegumsi cimaan akka isa irratti taasifamu ta'e. Ji'a Guraandhalaa keessa 1928 Finfinnee irratti Giraaziyaanii irratti boombiin darbatame madaa'e waan tureef dubbicha kan qindeesse Abdiisaadha jechuun to'annoo jala akka oolu taasifame. Dubbiin balaa ajajaa Xaaliyaanii madeesse booddee dubbiin in ooltu ta'a jedhanii Abdiisaan Xaaliyaan ruumitti geeffame. Xaaliyaanonni nama sodaatan akkasuma godhu akka qurxummii bishaan keessa buusanii goota karaa irraa maksu turani. Abdiisaan manni hidhaa Xaaliyaanii inni keessa ture Aniyoonnoo jedhama. Abdiisaan mana hidhattii keessatti waardiyoota wajjin abiddaa fi cidii waan tureef walitti bu'iinsi isaa du'aatii waardiyoota mana hidhichaaf sababa ta'e. Waardiyoonni Aniyoonnoo waan isa dadhabaniif gara mana hidhaa birootti jijjiirame. To'annoo cimaanis akka irratti taasifamu ajajni darbe. Abdiisaan amalli didaan isaa cimaa waan deemeef ammas biyyaa baasuun mana hidhaa biroo Kaamboo Dhatannaatee jedhamutti geeffame. Kormi biyyaa ba'ee in barooduun Abdiisaa biratti in hojjenne ture. Biyyaa baafamus Xaaliyaanitti gootummaa fi diddaa in bitamuu isaa agarsiisaa ture. Manni hidhaa itti jijjiirame fuulli waardiyootaa xalayyaa itti baasus Abdiisaan adabatee taa'ee guyyaa du'a isaa nama eeggatu hin turre. Uffata halkanii akka uffatee rafuuf kennameef tatarsaasee walitti diree fo'ee gadi rarraasuun gamoo itti hidhame bu'uun hiriyoota isaa of duukaa buusee miliqe. Baadiyaa bosona Xaaliyaan keessa utuu adeemuu abbaa fi ilma ta'anii horii kan tiksanitti goranii galaa irraa fudhatanii beela ba'anii. Jarri sun qawwees qabu turan.
qawwicha akka kennaniifiif Abdiisaan abbaaf ilma sana gaafatus jalaa waan didaniif Abdiisaan itti utaalee micciiree harkaa fuudhe. Miliquuf jarris wal uddeellatanii fardarra gaafa bu'anis Abdiisaan rasaasaan dha'ee lamaanuu isaanii ajjeese. Sodaan Abdiisaafaas diinatti nu himu jedhaniitu ture. Kormis biyyaa ba'ee reefuu caalmaan sagalee ol qabee baroo deeme. Abdiisaan biyya isaatti akkuma goota ture Xaaliyaanittis mataa gadi hin qabanne ture. Abdiisaan abbaa fardaa ajjeesee fardicha koree osoo adeemuu firoonni namichaa fardicha eessaa akka fidan isaan gaafannaan ergisaan akka fidan itti himanii bira darbu. Bosona Saambachiinoo keessatti faashistii Xaaliyaanii fincilan cina hiriirees qabsoo biyyatti eegale achittis itti fufeera. Hiriyoonni isaa maqaa Meejar Antooniyoo jedhu isaaf moggaasan. Qawwee ga'aas argachuuf jecha manneen hidhaa fi kuusaa meeshaa hedduu weeraruun meeshaa waraanaa hedduu booji'anii. Koloneel Abdiisaa Agaa waraana addunyaa lammaffaa keessatti Itoophiyaanota bakka bu'uun faashistii Xaaliyaanii biyya isheetti waraaneera. Faashistii fi Naaziin gaafa injifataman Abdiisaa fi hiriyoonni isaa loltoota Ingilizitti makamuun tajaajilaa turaniiru. Waggaa 10 booda gara biyyaatti gaafa deebi'u mootummaan hoggasii ga'umsi isaa fi dandeettiin isaa cimaa ta'uu waan bareef Abdiisaan wirtuu leenjii hoolataatti miindeffamee hojjechaa tureera. Koloneel Mangistuu Hayilemaariyaam carraa Abdiisaan leenji'uu argateera. Saayid Baareed Itoophiyaa yoo weeraru Abdiisaa Agaa dirree waraanaa inni ajajaa turetti loltoota weerartuu Soomaaliyaa hedduu guyyaa tokkotti booji'uu danda'eera. Aadaa seenaa ofii gootonnii fi hiriyoonni isaa turan barreeffatanii kaa'achuu baatanis Abdiisaan ala waan tureef akkaataa oltee guyyaa isaa barreessee kaa'ataa tureera. Kanuma irraa kan ka'e yaadannoo isaa gammoojjii Xaaliyaan keessatti dabarsaa ture በኢጣሊያ በረሃዎች mata duree jedhuun kitaaba ofii barreesse lafa kaa'ee darbeera. Koloneel Abdiisaanis dhalatee waggaa 70ffaa isaatti onkoloolessa 3 bara 1970 Finfinneetti addunyaa kanarraa du'aan boqote. Egaa dhaggeeffattoota keenya seenessi nuti har'aaf gaggabaabsinee seenaa Koloneel Abdiisaa Agaa isiniif dhiyeessine kana fakkaata. Ammadumaatti waan nu hordoftaniif galanni keenya guddaadha. Chaanaalii YouTube keenya Oro Art Show jedhu subscribe godhaa. Maddi odeeffannoo keenya kitaaba seenaa fi qabsoo Oromoota kan jedhu ture. Qopheessaan keessan Ana Guutaa Taayyeetii qophii biroon haga walitti deebinutti nagaan nuuf tura.